daawwattoota keenya ilaalamee haala kanaan sirriitti baaworii qabaa sirriitti hojjeta jechuudha daawwattoota keenya. Namni tokko biyya keessatti waan dalagullee ittiin fakkaatu kanaaf isin ibsuu barbaade jechuudha daawwattoota keenya. Amma walumaa galattuyyuu gaaziin kuni sirriitti isin fayyada isin jechuu barbaadetti kallattii maaliin viidiyoo haga dhumaatti ilaala gatii isaa faayidaa isaa gaaziin duuba akkam akka ta'e meeqan akka guutamuu fi akkamitti akka guutamu sirriitti isin ibseera haga dhumaa jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashammar kafune kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya arrameeshaa isin beeksisuuf miti dhufe iddoo xiqqoo tana keessatti wanta garuu waan guddaa isin agarsiisuuf yookaan immoo wanta isin fayyada jedhee sirriitti yaade isin agarsiisuuf qabadhee dhufe isin jedha daawwattoota keenya. Inni illee maali yoo naan jettan akkuma argitan kana asitti maaltu biratti mul'ata. Chuulatu biratti mul'ataa jira. Chuulan kunillee wanta haarawaa ta'e yookaan immoo isin hin beekne ta'e osoo hin taane namni keenya biyya keenya keessatti asiin dura chuula lama wal biratti agarsiisee ture. Itti fayyadamni isaa akkamii gaaziin hin jiru biyya keenya keessaa mabraatiin dalagamu gaaziin dalagaa mabraatiif gaazii wal biratti wal qabsiisan malee hin dalagu jedhee nama hedduu gara keessatti na gaafataa jira. Isa kanaafin ibsa isinii godhuuf hin dhufe isin jedha daawwattoota keenya aga xumura viidiyoo kiyyaatti nu wajjin turuudhaan. Share, like, subscribe gochuudhaan na jajjabeessa isin jedha daawwattoota keenya amma kallattii maaliin gara hojiitti deemna yalla. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana kun haala kanaan gaazii keenya qabsiisee jira amma sa'aatii kana. Akkuma mana arabaatti argitan san kuno dalagaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Kuni lamaan mabraatiidhaan dalagaa kuni lamaan immoo gaaziidhaan dalagaa akkuma viidiyoo irratti gaafa kan isin agarsiisuuf mokkore jechuudha. Daawwattoota keenya inni kuni gaazillee yoo barbaadan gaazii bichaan dalaguu danda'a mabraatii yoo barbaadanillee mabraatii bichaan dalaguu danda'a. Inni kun immoo ni jira jettanii meeshaan isaa kun ni jira nama jedhu jira. Biyya keenya keessa daawwattoota keenya fuluus hin jiraanan wanti hin jirre tokkochillee hin jiru. Hoomata akka irraan shakkinaa isin jira daawwattoota keenya kun haala kana isin agarsiisaa jira itti dhiyeessee gaazii kiyyaa bilaashatti hin qisaasessu isin agarsiisuuf waan ta'eef amma kallattii maaliin cufnee irra nuura wazaree waan ta'eef daawwattoota keenya gabaraa kan isin jechuu barbaade maal isinti fakkaate. Amma gisee kan isin agarsiisullee namni tokko gaazii mabraatii wal qabatee waliin dalagu nama see'uuf jira. Amma haga ammaatti wanti kun mabraatiidhaan waluyyuu hin qabanne. Isa sanillee isiniif mirkaneessaa jechuudha daawwattoota keenya. Kunoo gaazii bichaadha mabraatii waliin qabanne akka silaa ganaa mabraatii wal qabsiisaa jechuudha. Wanta ani kan isin agarsiiseef namni tokko kun dirqama yoo mabraatiin wal qabate gaaziin akka dalagutti nama yaadu jira jechuudha. Akkasii miti. Gaazillee adda isaa dalaguu danda'a mabraatillee adda isaa dalaguu danda'a. Kana jecha wanti kun sirriitti meeshaa isin fayyadudha. Bitadhaa itti fayyadamaa isin jedha duraan dursee itti aansee mootiyyuu gaaziin isaa meeqan akka guutamu meeshaan isaa kun meeqan akka bitamu tokko inni isin ibsa haga xumura viidiyoo kiyyaa wajjin tura isin jedha daawwattoota keenya. Kabaraa isin jechuu barbaada daawwattoota keenya mana namaatitti mana arabaatitti haala kanatti fayyadamaa turre gaafa biyya keenyatti galle qoraaniin kasalaan wanta adda addaatiin fayyadamuun baay'ee ulfaata dhugaa rabbi. Wantoonni shamarran keenya yeroo baay'ee biyya arabaatti dhufanii yoo san biyya arabaatti san deebisan keessaa inni tokko isa kana. Maal beektan achitti jiru akkana baratanii yoo ay dhufan immoo baay'ee gaarii ta'ee baay'ee ulfaate kallattiiman bakka biyyuma arabaa san deebuu murteessanii yeroo dheeraadhaaf mana namaa keessatti gabratanii jiraatan jechuudha. Kanarraa akka baraaramtan gaafa galtan immoo akka nagaa mana keessan keessa jiru bareedaa jiraattaniif osuma achi jirtan meeshaan isin barbaachisu meeshaa akkanaa meeshaa akka uffata maashina uffata miicuu akka fireejii wantoota gurguddaa jechuudha gaafa as galtan wanta bitachuu hin dandeenye osuma achi jirtan bitadhaa mana keessan keessatti galfadhaa ija keessaniin argitan sanu isiniif binne jedhee nam tokko kan hin binne jira maatii ofiitiif abbaa ta'ee haadha ta'ee obboleessa ta'ee namoonni tokko birri itti argitanii waan akkana naaf ta'ee sii bitee jira jedhanii gaafa galan kadhabanii mataa isaanii aaree akka malee ta'anii biyya arabaa deeman baay'ee jira waan ta'eef daawwattoota keenya warri keessallee isin bite dirqama viidiyoodhaan agarsiisi jedhaati ilaalaa mana keessan keessa isinii ga'ee wanti barsiisanii qophaa'ee argitan gara mana keessanii galaa isiniin jedha daawwattoota keenya. San caala jireenyi qallaan isiniif ta'a wantoota hunda yoo guuttattanii galtan jechuudha. Kana isiniif dhaama waa'ee gaazititti yoo deebi'amuutu gaaziin jechuudha yeroo dheeraaf isin fayyada. Botolii takkatti tana gisee guuttattan isin mabraatiidhaan fayyadamta waan ta'eef baay'inaan biyya keenya mabraatiidhaan fayyadama waan ta'eef gisee mabraatiin bare qofa itti fayyadamta.
ጊዜ መብራትን በደ ጥቅም ኛታ ወጀቹ በርባደን ታነን ጋዝ ትፈየደምተኒ የሮ መብራትን ጅሩ ካለቲማ መብራት ትፈየደምተኒ የጁ ቡና ሆን ጥቆ ሞቱ ከሰለለ ፈየደም ጅራዋን ጠኤፊ ጋዝን ኢስን ይያችስኒ የሮ ተካ ሜሻ እሲ ከነ ቢተተኒ ጀና ጉቱን ይሳቀላል ነመጀ አሸን ትፈየደሚ ቤከና እንጀለቱ ጅራ የጁ ወኒ ተንተከቲ ቢተተኒ ጀ አሸን ትፈየደምተ የጁ ላሊካሚ ወገት የሮ ለሙ ጉታ የጁ kana jecha daawwattoota keenya yeroo baay'ee gaazidhaan mabraatidhaan fayyadamtanii gaazii baay'ee isin raanfitu meeshaa kana bitadhaa isiniin jedha kun dhaamsa kiyya boxoliin kun immoo meeqa yoo jettan qarshii kun 11 bitama gaaziin immoo 2800 itti guutama jechuudha daawwattoota keenya qarshii 2800 itti guuttanii ji'a 5 yoo isin fayyade yaani gida takka bicha fayyadamtoo waan ta'eef waggaatti haga itti guuttan isin yaaduu dandeettanii kana jecha kasala jalan deemina kana jecha qoraan adda addaa olii hin oofina isin jedha Bele mabrati bitachuun kana bitachuun jireenya keessan isin qallancha jireenya keessan isin miidhagsa isin jedha anda wantoota keenya kabiraan mooto kana bichaa miti keessa sallee akkuma illee beeytan indalagaa addisii dhagaa reefoo sirratti rakabame waraqallee keessan baane keessa sallee akkuma isin beeytan daabboo isin tolchuu danda'a keekii adda addaa wantiin akkanaa hin jirtiin addisiitti asheegamtee gurguramtu isii xiqqishu san yoo bitattanii as keessa godhatta waan hunda isin hojjechuu danda'a. Asirratti mootu wanta barbaadan hojjechuu dandeettanii beeytan warra biyya arabaa jirtan maadaamiinuu digirii isin kennite waan ta'eef ani kan isin barsiisu yookaan hojjechiisu gajisiisan hin barbaachisu jechuudha malee anillee amma gaafa biyya arabaa yeroo jalqabaati mana warra kiyyaati beedeemu kuni maa inni sunaan jettanii yookaan meeshaa yaani geexiif kaa'uun natti fakkaatu danda'a har'a garuu faayidaa isaa beekatu itti fayyadamaa jira jechuudha biyya arabaa deemuun birrii bichaa osoo hin taane beekumsa adda addaa irraa argachuuf illee baay'ee nama fayyada isin jedha daawwattoota keenya namoonni biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana jechuudha mana ijaaran bakka guddaa jiran jireenya ofii jijjiiran baay'inaan shamarran biyya arabaa jirtudha jechuudha keessattuu shamarran maaliif kana jettan waan jettan ofiin boonuu qabdanii isin jedha daawwattoota keenya osoo as taa'eetiin nam tokko digirii qabatee yookaan bakka guddaa hojjetaa waan killee ta'e kan dalagu jechuudha shamarran ta'e biyya arabaa deemanii waggaa 4 waggaa 5 dalaganii galanii osuma inni jireenya ofii harkarraa gara afaanii jiraatu mana ijaaratanii meeshaa adda addaa guuttatanii wallaahi waan bareedaa dalaganii nama galantu jira kana ta'uuf garuu kutannoo qabaachuu barbaachisaadha isin jedha daawwattoota keenya nama bichaaf yaadu dhiiftanii ofii yaadu yoo ka jiraatu ta'e bakka guddaa ga'uu dandeettan isin jedha daawwattoota keenya ani ammaa waa'ee gaazii kana fakkaata yaada biraa yoo qabaattan koomeentii irratti na barreessaa waan isin akka ibsu barbaadan jechuudha maashinoonni adda addaa yeroo binnu jechuudha ni dalagaa isaa namarraa shakku jira jechuudha maashina kamiyyuu gisee binne hin dalagamu dalaguu isaa cheek gooneetiin hin binna gaaraantii qabaa gaaraantii isaa wajjin fudhanneetiin hin binna kana jecha daawwattoota keenya maashina akkana jiru keessan isin qallalchuu kana bitadhaa itti fayyadamaa isin jedha kama biraatti bichaa illee namni barbaadu yoo jiraate hin jiran illee gatiin isaa garuu xiqqoo kanarra ol dabala isin jedha daawwattoota keenya Video kiki karra kana fakkaata haga xumura video kiyya irra jiru keessaniif guddaa isin galateeffadha gorsa adda addaa qabadhu nuuf kottu warroon naan jettan immoo gorsa adda addaa illee qabadheetiin isiniif dhufa isiniin jedha daawwattoota keenyaaf hojii biizina godhe mana hin daganne haga video biraa qabadhee walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh